Har'aan nuti wanni isin qabannee dhufne ummukaanus yookiin immoo ummukaanus jechuudha yookiin Mustariyaa Jaafar kan jedhamtu isheen YouTube irraa maddee jirti. Viidiyoo ishee har'aan kana gadhiisan tokko irratti baay'ee gammaddee gammachuu keessa darbitee ni boosse. Maaliif boosse? Kuni maaliif obboleen kiyyaa namni yoo maal namaa ta'e bu'ama. Maaltu si boojjise ummukaanus kan jettan taate dhugaa dubbachuuf maaliif tu ishee boojjise kan jedhu namni yeroo namni yookiin hiriyaa yeroo yookiin abbaa manaa yookiin hiriyaan gaarii nama gammachiiste surpiraayizii addaa yeroo nama godhan namni sun gammachuu keessa tareetiin mirqaansa keessa tareetiin bu'a jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii Munaa 24 akkam jirtu nagaa keessanii ba'aa keessanii isin jecha wallee nagaa goote alhamdulillah galata rabbii. Asuma viidiyoo kiyya like share gochuu hin dagatinaa isin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ara viidiyoon ani isin qabadhee dhufe akkuma beekamu waa'ee Mustariyaa yookiin ummukaanus jechuudha. Viidiyoo kana like gochuun share gochuun subscribe akkasuma koomentii kennuu hin dagatinaa isin jedha. Har'a marraan lallaa hiriyyummaa jechuudha. Hiriyyummaan akkamii? Hiriyyummaa jechuun nama akkamiiti? Kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Kuni wallahi lazim nama gaariitti yeroo siitee yookiin immoo hiriyaa gaarii yeroo baafattee yookiin immoo tuyyuu abbaa gaarii yoo abbaa manaa gaarii yoo qabaatte yookiin immoo maatii gaarii yoo qabaatte wantoonni nama gammachiisan wantoota akkanaati jechuudha. Maatiin otoma si gammachiisuuf yaaduyyuu akka ammaa kanatti waan hunda ta'an hin baafanneetu jira. Garuu si gammachiisa maatiin kee waan hunda caalaa maatiitu si gammachiisa. Garuu Mustariyaan yeroo booddeessanitti ani baay'ee tokko baqqaanatti dhagame. Maaliif gaarii namaa qabaachuun hiriyaa gaarii qabaachuun obboleessa abbaa mana namoota isii supparsi godhan san ijoollee achiisan ta'a biyya biraatirra ta'a hin beekamu jechuudha. Maaliif Mustariyaa yeroo dheeraa maaliif dubartii akkas taatee garaan taatu sanii miti nama cimtuu nama jabduudha jechuudha. Fakkeenya noo taate jechuudha. Maaliif namni akkuma ka'een algaa gubbaa bula odoo hin taane dursaa lafarraa ergasii firaasharra ni beektan jechuudha. Kanarra bulaa ture. Garuu immoo dhugumatti namni waan san dalageef suni itti yaadee waan san dalageef jechuudha. Itti yaadee algaa sanii isiin hojjechuun meeshaa hunda isa manatti galchuuf isiidhaaf waan guddaadha jechuudha. Kanaaf maalirraa dubbachuu barbaade nuti yeroo kamuu hiriyaa gaarii qabaachuun dirqama keenya. Hiriyaa gaariif abbaa manaa gaarii qabaachuun dirqama. Maaliif hojjetan dirqamatti otoo taasisuun taane filattee namni kun nama akkamii hiriyaan tun hiriyaa akkamii yookiin isin jettee akkanuma nama argitetti odeessuu otoo hin taane nama argitetti haasa'uu otoo hin taane namni sun nama akkamii jettee keessaa cuunfitee qabattetu jira jechuudha. Maaliif yeroo rakkoo si bira dhaabata yeroo gaddaas si bira dhaabata. Namoonni tokko tokko akkanumatti isin jedhanii keessatti haasa'anii si baafachiisantu jira. Kan dubbii keessirraa fuudhanii si baafachiisantu jira. Isin galee kanaaf ani wanni isaan irraa baradhe walumaa galatti hiriyaa gaarii qabaadhuudha. Walumaa galatti hiriyaa gaarii gaafa qabaatte atillee gaarii ta'u yoo duraan badduu taate deebitee nama sanarraa baratte jechuudha. Fakkeenyaaf amma nama nuti namarraa waa baranne haasaa namarraa baranne namoonni arraba baratanis ibaluu akkasitti arrabse jedhee nama arraba isaa nama sanii sanii xiinxalee arrabsetu jira beeka. Nama haasaa bareedaa argee haasaa akka ibaluu seetutu haasee jedhee nama hawwatu jira jechuudha. Nama hiriyaa gaarii hiriyaan tokko qabaatte yaa rabbi hiriyaa akka mucattii tanaa naa hiri yaa rabbi jaalallee akka mucattii tanaa naa hiri yaa rabbi abbaa manaa akka ibaluu naa hiri jedhee nama yaadutu jira jechuudha. Kun homa jiru jechuudha. Maaliif gaarii yeroo argitutti gaarii barbaaddaati. Hiriyaa irraa gaarii argitte gaarii barbaadda. Maaliif akkasitti jiraachuu baay'anii namni kamuu badaa wajjin jiraatee badaa ta'uun barbaada. Inni hiriyaa gaarii dabala akkuma hiriyaan isaa gaarii argatte isiinis hiriyaa gaarii argatu barbaadde jechuudha. Kuni wallahi waan nama gammachiisu. Yeroo kamuu nuti nama kamuu ka jaalattanillee ka jaallattanis
hiriyyaas ta'ee abbaa manaa kan godhachuuf yaaltanillee fakkeenya nama gaarii ta'uu filadhu jechuudha. Bifa isaan filateen nama yoo filattu, bareeduma isaan filateen, qabeenya isaan filateen, inni ati filattu inni namummaa nama saniiti jechuudha. Namummaa nama sanii gaafa filatte atis nama sanirraa barumsa argattaa, of jijjiiruuf yaaltaa. Yoo abbaan manaa keessuun dadhabbina qabaate ati hojiin dadhabda. Maaliif inni dadhabaa waan ta'eef atis hojii cimtus hamma feetee taate yookiin immoo abbaa manaa keessaa kakaasuu dandeenya. Mala garaagaraatiin sim jettee akkanumatti ooltuun taane dubartiin mala beekti maloota adda addaatiin abbaa manaa kaasuu dandeetti jechuudha. Kanaaf ijoollee shamarranii keessattuuyyuu namoota shamarran gaggaarii qabachuu fakkeenyaaf mala cuunfanii hin jiraa miti akkanumatti. Namoonni tokko tokko miseensi kasinnaa jira, kasirraa dafee deebi'u jira, kan mootuyyuu gisee barbaadee si fuudhee booda wal gadi buusutu jira. Wantoonni akkanaa kun hin barbaachisu. Ati yeroo hiriyaa godhattee, yeroo hiriyaa qabatu heddee tajaajilii kee hin baafne akkas jedha. Sheek Amiin Ibroo jechuudha. Hicciitiin arraba kee kana 30 ba'ee nama 30 bira gahaa. Sirriidha. Afaan keenya kana ilkaan keenya kana 30 ni gaba'ee nama 30 daran darbee san caalaa bira gahaa jechuudha. 30 san bira darbee amma tokkoffaa nan himin jedhee ebalutti hima. Isillee nan himin jettee ebalutti himti. Isillee nan himin jettee ebalutti himti. Kuni waan fokkataadha. Maaliif hojjetanii wantoonni akkanaa waan fokkataadha. Nan himin jedhee gaafa jedhame dubbichi akka deemu hubadhu. Ufuma keetii ufuma daale. Waan icciitii namni sitti himate tokko hiriyaa baay'ifachuu irra firii takka yookiin lamoo qabaatte bakka. Waa'ee kan koo hiriyaa nan qaba. Waan hundatti himadhu. Ishee takka durbaa fi ishee tokko dhiiraa qaba. Dhugumatti ijoolleen kun ka dhiiraa sirriitti na gorsa. Yeroo ani fakkeenyaaf sa'aatii malee onlaayinii galu namni suni bakka nama nan dinqisiifadhu dhugumatti nama yaada qabeessa na gorsa maal gosa sa'aatii kanaan onlaayinii irraa har'a baqqaatee yookiin waa aartee yookiin nama wal loltee yookiin bakka yaada gaaftine waata kan dubbatu sammuun kee suni akka hin yaanneef gorsutti haasaatee gala. Akkana waan akkanaatti irraa sammuu cinqabde bakka sirriitti na gorsa sirriitti na gorsa nan galateeffadha. Maaliif ani dhiiratti garaan hima dhiira hundaa miti. Isin galee shamarran hundatti garaan himati naan. Dhiira akka obboleessatti si ta'ee si gorsee si cinaa dhaabbatu inni sun obboleessa kee jechuun qaamani sana agartuu qilleensarraanii nama siif yaadu yoo argite amma. Namni tokko nama tuffachuu jiru haala namni tokko hin jiraa miti. Namni akkanaa namni hin jiru. Kan dhugumatti mucaasaan hedduu takka dinqisiifadha. Maaliif sirriitti nama yaada qabeessa yaada bilchaataa nama lafaa kaa nama gaa jechuudha nama gorsa. Akkasumaan hiriyaa qaba. Hiriyaan tiyya achi fidii as fedhiin qabdu. Waggaa dheeraa hojii turre jira. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Namoota lama qabaa dubartoota lama qabaa dhiira tokko jechuudha. Kan sirriitti walitti dhiyaannu garuu ishee takka sirriitti walitti dhiyaanne jaaladhaa, kabajaa, keessa walii, beenaa, gingilchuun hin jiru nu bira. Yeroo rakkoollee nama jechuun yeroo rakkoo si bira dhaabbatu, yeroo gaddaa si bira dhaabbatu, yeroo gammachuu si bira dhaabbatu. Ka akkanaatti hiriyyaan kan filatamu jechuudha. Amma ijoollee yuutubaroota xixiqqoo keessa illee mucaa wayii sirriitti ijoollee ka gargaaraa ture hin beekaa. Innis nama gaarii ture jechuudha. Garuu hin beeku waan itti dhiyaate hin beeku sobu. Ijoolleen hedduun isaanii walumatti dhufanii addaan fiigan. Sababni isaan fiiganiif walii qabannaa dadhabanii yaani amma fakkeenyaaf amma hiriyyaa taataa torbee tokko wajjin haasoftaa booda warshaatti akkasii miti. Dubbiin akkasii miti. Dubbii wal qabanna wal qabachuudha. Akkatti wal qabachuudha. Icciitii walillee akkatti qabu
bakka waan hunduma keessattuu jechuudha. Namni dubbii keessan qabee akkatti hoo deeme akka hiriyaa kee ta'e beeke. Namni mootuu dubbima akkuma fedhe godhee achi ofeessuuf akka hiriyaa kee hin taanetti beeke jechuudha. Misxiiruma tokko baasee yoo fakkeenyaaf rooma akkasumaan simbiloo waan taane tokko haasoftee nama biraatis kan himu taate namni sun akka nama hin taanetti akka keetti yaani akka namni sun dubbii kijibaan deemu beekuu qabdi dirqama keeti jechuudha. Kana maaliif gaafne waa'ee hiriyaa jechuudha. Hiriyaa dhugumatti nama akka hiriyaa gaarii yoo qabaatte akka gaarii ta'utu beekii waan jedheef fakkeenya mustariyaa irraa fudhadhe jechuudha. Akka isiin nama gaarii qabdu. Isheen dhugumatti hiriyoota gaarii jajjabduu qabdi jechuudha. Asin durallee supparsi hedduu isii godhanii turan yeroo Yaman hin jirtu keessatti illee jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa kuni kana fakkaata. Kuni maaliif kana fakkaata jedhee nuti walirraa waa barannu waan argu bakka fakkeenya namni nu ta'e san nuti immoo fakkeenya nama sanii fudhannee barumsa irraa fudhannee gaarii ta'uuf yaalla. Yoo duraan badduu taate fakkeenyaaf amma duraan ati amala qabda yeroo maatii kee bira jirtu haa jennu yeroo biyya ambaa kana dhufte amala jijjiirattee beektu. Jijjiirattee beekta. Maaliif hin jijjiirama namni? Akka duritti akkuma bifti isaa jijjiiramu amma yeroo biyyaati fi yeroo biyya ambaa jirtu garaagarummaa jira. Amalli keellee jijjiirama guddaa qaba. Jijjiirama guddaa qabaachuun jecha namaa obsita. Mana namaa kana keessatti waa hunda obsita. Waa hunda bakka yaani namni siin jedhu daamni siin jedhu waa hunda obsita. Garuu kadaangaa darbu fa'aa jira jechuudha. Kadaangaa darbu sunillee nama obsee ciniinnatee haga hadhaa kanatti nama obsee ciniinnatee keessa darbaa jirutu jira. Maaliif boruu itti ba'aafi. Namni hiriyaa gaarii qabatee wajjin ciniinnatee baddaa laga ba'es akkasumatti wajjin ciniinnatee sun oli baddaa laga ba'es namni kun yoomiyyuu attaanaaf bakka fedhe haa jiraatu. Ijoollee lamaa turan saahiba turanii ijoollummaa isaatiin irraa qabanii saahiba turan. Gaaf sadarkaan dargaggummaa gahee namoonni fuudhame dhiiree ijoollee lamaan sunni hin fuudhan. Illee tokko hin fuudhe. Tokko carraan isaa Ameerikaa argatee gara Ameerikaa kute. Carraa isaa namoota gizee tokkotti maatii tokko yaanii horteen tokko namni 8 deeme. Carraa argatanii firri isaanii jiraame namni 8 deeme. Ijoolleen kun lamaan hiriyaa turan kun lamaan waliin ganne ammas lafa Ameerikaa deeme jedhee hin ganne. Gaafa kaanii nama kana hiriyaa isaa kana biyya keessatti hafe kana kaasuuf tattaafate. Garamiin kaasuuf tattaafata akka inni waa godhatu suuqii isatti banuu haadha manaa isaa biyya biraa geessuuf jabina kenneef jechuudha. Maaliif inni kaleessaan akkam jira kaleessa isaa hojii ture isaa wajjin nyaadhee isaa wajjin dhugee kan jedhurraa ka'uudhaan hiriyummaa isaa ijoollummaa isaa san dagannee jaalala dura walii qaban san ijoolleen sun hamma ilaa jaala walii ta'utti ga'anii jaalalli isaanii tokko ta'ee yaani akkasuma akkuma nuti dubartii walitti ciitiman isaan illee dhiirris walitti ciitimatu beeka. Walitti ciitimatu ta'uu danda'a. Akkanuma jechuudha. Garuu ijoolleen suni namni sun ani lafa Ameerikaa jira inni biyya keessa jira jedhee otoo hin tuffatiin akkuma sadarkaa ofii guddatee sanitti isallee baadiyyaa keessaa baasee magaalatti galchee suuqiitti bane. Maaliif hiriyyummaa gaarii jechuun akkana jechuudha. Hin danda'a. Hiriyyummaadha malee firummaa walitti hin jiru beeka. Hiriyyummaa ijoollummaa hin jiraa miti fakkeenyaaf ganda yoo jedhame yookiin abbootii 3-4 walitti ganduma yaani naannuma akkas jechuudha. Hiriyaa jechuun akkana. Hiriyaa jechuun bakka guddaan nama ga'a. Yoo hiriyaa jechuun hiriyaa gaariin yoo jiraate yoo ofii sadarkaa tokkoffarra jiraate isallee of jalatti sadarkaa lamaffarra oolchuuf tattaafata. Hiriyaan gaariin yaraan ofiiyyuu yaraadha. Badaan ofiiyyuu badaadha. Kijibaan ofiiyyuu kijibaadha. Achumatti hafa. Yeroo kijibaa ta'e bakka sana socho'uun isatti hin jiru. Maaliif achuma yeroo hundaa. Hojii tokko hojjechaa jijjiiramu tokko agarsiisa waan hin jirre achuma jira inni jechuudha. Kanaaf nuti yeroo hundumaa otoo gaarii yaadne otoo nama gaarii qabaanne nama gaarii qabachuuf otoo yaadne akkasuma yeroo jaalalli kana fakkeenyaaf dhiira tokko yeroo
jira, akka bifa bareedu jira, akkanuma isin jedhee gisee dabarsutu jira. Dhiiruma kanallee akkanumatti ilaaltee kan murteessee ta'utu jira. Akkanumatti ilaaltee kan janjanaaf deemutu jira. Namoonni janjanaaf deeman tokkoffaa namoonni faayidaa keessatti deeman, faayidama keetiif kan deeman mana si gaafataa, lafa si gaafataa, qabeenya maal qabda jedhee si gaafataa, mallaqa si gaafata, waa hedduu si gaafata jechuudha dhiirri kun. As keessatti garuu namni sun akka isin taane bakkatti si galuu qaba. Namni ati mallaqa si gaafatee, mana si gaafatee deebi'ee maal qabdaa sin jedhee si gaafatee nama san akka isin taane beektee daddaftee irraa deebi'uu qabda. Maaliif inni qabeenya keessaan mallatteeffatee gaafate si gale jedhee mallatteeffatee gaaf kaan si gatuu danda'a. Uummata kan namni ammaa baree wanni inni sodaatu takka illee hin jiru. Rabbi kee sodaadha illee hin jiru. Namni akiraa sodaadha illee hin jiru. Faayidaa isaa qofa ammaa bichaa ilaala waan ta'eef. Dhiirota akkanallee irraa dheessuun dirqama keessa ilaalladha. Maraxadhaa nama kamiyyuu jechuudha. Maaliif gaaf maraxatte boruuseenyuutti, gaaf laallatte boruuseenyuutti. Namni si jaalate gonkuuma mallaqa sin gaafatu. Namni si jaalate gonkuuma mana sin gaafatu. Namni si jaalate qabeenya tokkollee sin gaafatu. Innis beekeetiif namummaa kee yoo barbaade yookaan immoo wanni inni barbaadu maal homtuu hin jira. Kasaara. Ajaa'iba. Gaaf kana guutee geessite maatu jira. Ati qabeenya keessa laattee waan hunda isaa guutee kasaara. Kanaafuu itti yaaduun dirqama keessan dhiirallee ilaalladha, hiriyyallee ilaalladha. Yaa Rabbiin hiriyyaatii wajjin umriin adeemsi. Isa dhiiraa sanis, isa dubartii sanis. Innis bakkuma jirutti fayyaan haa ta'u. Isinillee bakkuma jirtutti fayyaan haa taatu. Anillee fayyaa ta'u, isinillee fayyaa ta'a. Maaliif gaafa tokko si fayyada waan ta'eef. Hiriyyaan gaariin gaafa tokko rakkoo keessa si bira dhaabata. Gaafa ati rakkattu si qaba. Gaafa ati kuftes si qaba. Gaafa ati rakkattes akkasumas si bira dhaabata. Gaafa ati dheebuttes dheebuu si baasa. Gaafa ati beeloftes beela si baasa. Hiriyyaan akkamii? Hiriyyaa gaarii yookiin warqii. Akkasuma immoo abbaa manaa warqii Rabbi isin haa heeru. Namni abbaa manaa gaarii qabu eessumattuu immoo kufee dhaaf kan dagatin. Karaa viidiyoo kee kanaan laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Ani Munaa 24 baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Baga bara haaraallee ittiin isin gahe. Kan baranaa kan bara hedduu Rabbiin ana ahli kenna wajjin bara 2016 2016 Allahu Akbar. Inqalade 2016 akkasii bara haaraa, bara badhaadhinaa, bara quufaa, bara itti Oromiyaan bilisoomtee dagaagdee biyya Itoophiyaa jedhamti. Itoophiyaan dulloomtu jedhe Jawaar Mohaammed. Itoophiyaan dulloomtu sun baddee Oromiyaan dagaagdee bara itti afaan wal beeknee bara itti waa hin jiraamte. Rabbiin akkasuma haa taasisu isiniin jedha. Nagaan tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.